Haa hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanii gooftaatti tolu akkamii isin jirtu hundi keessan maatii koo kan taatan maatii jaalala nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanii gooftaatti tolu akkam jirtu guyyaan torbeen akkamiin darbee hojiin akkamii warri mana maadaam jirtan bolotaan koo warri biyya keessaa biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nuti zirra kun har'a geenye ifama nuti zirra har'a geenye torban bareeda ture guyyaan bareeda ture murraaqna inyaanna hinnuuna imbulla inkaana jiraataa jirra galanni gooftaa keenyatti haa tolu waaqayyoo inni guyyaa kanaan nu ga'e maqaan isaa ulfaatu akkam jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti har'a waan isinitti odeessuu dhufe bunas nan danfisa jechuudha buna funaanaani haasaa isinitti haasaa jedheen dhufe jechuudha kun innaa bunni kiiloon tokko meeqa seetan 320 320 dha 300 ture Ida wala jechuudha ciisaa waliin kaa'amaa jiru. Inni dhugaa mana ooluun baay'ee tokko nama dabbara jiru. Hojiin hojjettan taanaan mana ooluun baay'ee ulfaataadha. Innaa hojii mana keessaa osoo hin taane bakka osoo daa'ima qabattan daa'ima kun guddisaa jettaniitu mana teessu. Garuu daa'ima hin qabdan taanaan calluma jettanii biddeenuma toshuudha waxiinuma waxuudha nyaachuudhumaadha ciisuudhumaadha yoo ta'e nama salacha dhugaa isiniin jedha baay'ee na uffisiisee jira ji'a tokkotti taa'umsi baay'ee ulfaata hojiin bareeda maaliif sammuun namaallee hin boqotaa yeroo hojii oltanii dhuftanii bunittiin buute kaajoo Bodan barbaada. Fedhee lamatu bu'e. Kanaafuu mana hojii wayii hojjechuun baay'ee bareeda garuu ani hojii hojjechuudhaaf xiqqoo maal isinitti fakkaate bakki taa'umsa koo hin murteeffamne jechuudha. Kanaaf amma osoo suuqii asii karaa safara kanaatii fudhadhee dammoo wanta hojjetamu ni ulfaata. Ani garuu osoo na danda'ame maal beekamiin xaafii fa'aa osoo nagaddanii bunni shaayiin illee bareeda garuu bartanii jennaan jechuudha garuu hojiin sun baramutti sin ulfaata. Nyaa osoo hojii maal hojjennee wayyaa jettu ijoolleen biyya arabaa jirtan hojii kutattanii kaatanii inuma hojjetama biyya kanatti garuu murteessuudha waan murteessuu qabdu jechuudha. Murteessitanii dhufnaani inuma hojjetama garuu biyya kanatti tokko rakkoo maal seetanii suuqii yoo kireeffadha jettanii ji'a tokkotti birrii ji'a 3 minaamin isin kaffalchiisu kan ji'a tokko qofa hin kaffaltanii Damo bakki suuqii tokko immoo kireeffachuudhaaf bakki taa'umsa keessanii murtaa'aa ta'uu qaba. Mana keessanitti dhiyoo ta'uu qaba. Iddoon taa'umsa keessanis bakka asan ta'a ganda kana keessan ta'a naaf ta'a jettanii yoo murteessitanii yoo mana dhuunfaas qabatta yoo mana kiraa keessa jiraatanii murteessitanii naani hojiin hin dhabamu jechuudha. Suuqii tokko kireeffattanii hojjechuun bakka garaadhuma keessan murteessitanii nama suuqii tokko fudhattanii bunas haa ta'uu waan tokko hojjechuun baay'ee bareeda. Mana ooluun baay'ee inni ulfaata. Yoo ijoollee qabaattan ijoollee guddisuuf jecha mana keessa teessu. Ijoollee hin jirtu taanaan mana keessa ooluun baay'ee nama dabbara dhugaa. Anama ji'a tokkotti baay'ee na uffisiisee jira. Osoo argitanii mee maal hojjedhu maal hojjedhu naan jettu isiniin jenna. Tokko waani manni keenyaaf haa xumuramu jedheetanii malee hojii osoo hojjedhee dasneedha ammoo nasitti jammaree jedhee
hin beekamu guyyaan safara kana deemu. Kanaaf jedhee tanan chillaa jedhee jechuudhaan. Na warroonni tokko tokko immoo lafti eessadha namni jettanii na gaafattanii jirtu. Lakki irraa fudhe. Maalidha qo'a yeroon xumureen dhufa? Viidiyoo hojjetan jirayyee. Si waraabo. Maalidha? Lakki hin beekamu. Maal hojjetu fa'a? Maal hojjetu? Dhufeen ilaala. Magaalaa jecha bani meete qooshin. Magaalaa yeroo banamu wayyaa jiru dukkanaa miti. Lakki baay'ee miti. Xiqquma. Bakka dhiisi amma bareeda. Amma miti marge deebisi akka dura siin jedhetti. Amma dhiisi. Amma bareedadha. Inna nama hamataa irraa. Mucayyoo gibbii mana nuti itti gallu kanatti galtetu dhuftee jechuudhaan. Warri mana kireessan dhugaa baay'ee tokko ulfaataa. Yeroo sin argan yeroo sin keessaa biyya arabaa dhuftan fa'aa waan birrii qabdanti fakkaata. Nuti amma erga mana kana dhufee birrii dabalaa jedhamee jirra. Maaliifi dura abbaa manaa geessuufis kaffalaa ture inni garuu hojjetataa hin turre. Amma garuu ani dhufeennan hojjechuu jammarree jechuudha. Innaa amma ani argitee nama qarshii dabalaa. Waa bishaanis dabalaa waan hundumaa sheerii kaffalaa itti sheerii osoo kaffalame marakkoon qabu garuu nuti wanti nuti fayyadamnu istoofii tokkittiidha. Isheen immoo mana keessatti haati manaa immoo waa hedduu fayyadamti jechuudha. Yeroo akkamii sheerii goonaa jennee dinnee jechuudha nuti immoo. Beebii maalidha oduu dhaggeeffatu dhuftee qoch argi. Duriye shifta utuu jedha. Inni dhugaa mana namaa keessa jiraachuun baay'ee ulfaata. Yoo waaqayyo namaaf kenne manuma ofii keessa sharaallee waxxaranii jiraachuudha malee manni kiraa baay'ee ulfaata keessaa Finfinneetti. Bishaan qoxxore isiniin jedhu maabiraatiin qoxxore. Maabiraatiin utuma tokkoon hojjetan kunoo ani ba'aa maatiin qabu. Guyyaa lamatti yoo waxii waxadheedha. Hoyyee duuba tinna jedhe joo. Maalidha? Maaltu na tuqee? Dhugaa ijoolleen akka koo obboloonni akka koo biyya arabaa biyya arabaa hin tasaakka asii. Namni milkaa'usi namatti hin faradu biyya arabaa jechuun baay'ee ulfaata. Obboloonni keenya waggaa 20 waggaa 30 taa'anii sumni tokko hin qabne hin jiru. Garuu immoo carraadha dhugaa dubbachuudhaaf ani ofii kootiifis argeera waan ta'eef namatti ekeleen biyya arabaa amma kana guutuu teessee maaliif birrii dhabdee akkamiin birrii dhabdee akkamiin osoo waa tokko hin godhatin biyya isheetti galtee namaan hin jedhu maaliif. Anis biyya namatti dhugaa mudannoo hedduun qaba rakkina hedduu argeera waan ta'eef yoo waaqayyo nama gargaare mana kiraarraa mana ofii sharaa waxxaranii mana ofii keessa jiraachuudha. Tuffachuu miti dhugaa dubbachuudhaaf malee manni namaa baay'ee ulfaataadha. Namatti jijjiiramuu yoo dhiirri tokko qophaa keessan yeroo dura abbaa manaa koo yeroo as keessa jiraatu qophaa isaa tokko rakkoon hin jiru ture amma irri kanani dhufe waa'ee piroosesiin baay'atee jira. Inna kanaaf isinis xalootiin godhaa daddafee mana keenya xiqqoodhuma sanatti xumuranne akka mana keenyatti gallu mana ofitti rakkatanii jiraachuu wayya manni namaa manuma namaati. Inna isiniin jedhaa oduu wal jala isin jala dha'ee hordoftoota kiyya like share gochuu hin dagatinaa waa'een isin jaalladhaa isin kabaja
oduma sirifan odeessa yeroo hunduma dhufee waa'ee iddoo lafa minaamin lafti meeqa minaamin ijoollee kana jettan jirtu kara kana gara Finfinnee manni xiqqoo lafti xiqqoo waddada baay'ee ulfaataadha lafa bituu kara kana garuu yoo nama namaan ta'e karaa nama namaa yoo ta'e homaan jedhu bunni kiyya asitti hafe inna kana isiniin jedhaa bakka isinittan hima dhufee tana waa'ee lafaas lafti meeqa akka ta'es gara kanaa isin immoo like share gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isin malee maalan qabaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa bye ciao ay esa video